lolli akkam akka turee fi waan jiru isinitti hima waan miidiyaa irratti deemu kun dhugaas miti. Aga miidiyaa guddaatti ga'ee waan isaan haasa'an dhugaa miti. Kanaaf dhugaa jiru isinitti hima. Dhugaan aan dhabeellee hin jira. Wanna kana garuu beekuu qabdu waan ta'eef isinitti hima. Iddoon sun iddoo hojii kooti. Iddoo hojii koo Qananiisaa guyyaa sana hojii qabaa. Ani hojiidhaafan deemee Caalaan bashannanuuf dhufe. Sa'aatiin darbee jennaan jarri ibsaa ibsitee jara wajjin olitti wal lolee jechuudha. Achi booddee jarri qabdeetuma ijoolleen Oromoos jirti gaardota keessa baastee jirti gara alaa meeshaa irraa fudhanii turan. Meeshaa irraa fudhan suni deebi'uu qabaa waan jedhu ni natti haasofnaanii ani meeshicha irraa fuusisee deebisiisee fi jechuudha irraa fuudhee deebisee fi deebisiisee fi meeshaa. Amma iddoo sanitti ijoolleen dhuftee ijoollee homaan beekne ijoollee iddoo biraatii dhuftee ijoolletti immoo nan beeka. Dhiisii jechaanii ture. Dhiisii jennaan mucaan isootti jiru dhahee kuffiseera ijoollee bakka kufeetti mucaatti rasaasni dhuka'e. Nan ajjeesii yoo jedhu ani hin dandeenye gidduu galee dhiisii jedhee. Yoo gidduu galu jor jedhee nattis dhukaasee jechuudha. Gara kootis akkasitti qabee dhukaase. Kanaafuu dhugaan jiru akkasi. Wanni tokkoyyuu hin jiru. Iddoo sanitti lubbuun darbuullee hin danda'a. Mucaan ammas miidhama guddaarra jira. Kan koo Rabbi na baasee garuu immoo kabajni walii qabu akkana ta'uu qabu. Iddoo hojii kootti akkas ta'uu qabu ture yoo ta'ellee immoo of qabuun of akka wanni hamaan balaan isarratti mudanne abbaa ibidda qabeetu murteessuu qaba jechuudha. Garuu immoo nan dandeessisne sanaaf gidduu galee mucaan nan ajjeesii yoo jedhu jechuudha. Dhugaan jiru kanuma. Mucaan miidhamee jira. Anis immoo konarra darbeera miidhameera lama dhuka'ee tokko surree keessa darbee tokko immoo caafirra na argatee jechuudha. Ani waan kana bal'isuun barbaanne wanni uumame akkasii kanaafi dhugaa kana baraa wanni kun akkasii jechuudha. Isini akka odeeffannoo qabnutti miidhaa cimatu irra ga'ee amma bakki inni jirus namni beekuun jiru ajjeefamuu qaba jedhaa jira qaamni isa fuudhee deemu odeeffannoo akkasii nu qaqqabee waan dandeessaniin sagalee ta'aa fi hidhamuu yoo barbaachise haa hidhamu garuu haa jiraatu. Hidhamuu jechuun rakkoon qabu hidhamtee ni baata hin baratta hidhamuun qoraasuma dhiiraati jedhan yakka tokkorraa hin dalaydaa mana seenaa seentaa hin hidhamta hin baata dhumate waan biraan qabu mana hidhaa seenu balleessee hoo ka jedhamu ta'e jechuudha. Dhiifamallee gaafatee jira. Ani wanni kana olitti jedhu hin jiru sagalee haa taanuu fi hin jiraaf hin du'ee isaatu adda haa baafannuun ergaa kennaa hawaasa kiyya warri garam taanetti nuuf haamaa jirtan dhiifama isiniin jechuu barbaannaa nuti amantii osoo hin taane amantiidhaan mucaan balleessee dhiifama gaafate lubbuu isaatiif ammoo akka baraaramuuf dirqama hundi keenya sagalee ta'uu fi qabnaa keessattuu ilmaan Oromoo kaleessa warri irra duulaa baatanis sagalee ta'aaf ergaa jedhu qabaa. Kanuma wanni jennu kabiraan jiru gizee mara nama Oromoo keessaa bebbeekamaa ajjeeftanii xilaata wajjabe sifaanuma yaasan shahaadarraanuma isifaanuma jazaa keessanaa galchuu rabbii guddoonaa alima urmii koonsideereysee si haa tolchu khaatima yaa jaalallee jaalallaan si haa ta'u dura waraqaa qabdaa shaabbaatti si haa akkuma naadhaan mattanaa taatu magaalaani nasiiba si haa tolchuu rabbumarra caalaani akkuma naadhaan mattanaa taatu magaalaani nasiiba si haa tolchuu rabbumarra caalaani akkanaan isiniin jaggaaranii يا جلال إك ربي إفقدي ربي سراد اور كجبان دبدي ربي جبان بكانسي هاجوان جل كبدي ربي جبان بكانسي هاجوان جل كبدي يا جلال تيلبون سفيتي ميرازوان جيسون بيتي جبي سي حاسس وكلا فوقي سدي
feeti gibbii biyaa seensisu Itti deebi warra miraasan qabne keessa jira. yaa jaalalleeti yaa lubbuun si feeti miraasa waan keessu ooyiruun abbeeti gibbii si haa seensisu bal'aa fooqii saddeeti gibbii si haa seensisu bal'aa fooqii saddeeti mootummaa feetan kana magaalaa feeti si haa ta'u ijaarri feeti hajjii si haa geessumaa layni jimaa feeti khasnaan si haa guutumaa layni jimaa rafa waliin jennaa akkasiggaa Kalee mul'ataan jira har'a Halee mul'ataan oole har'a gongodinaan oole jazaadhiiraan beeyta yaa madrasaa maqaan guutuu adareen kaarra duuba nooleen fallaana duuba damboo bagoona malee yaa qeyroo teenya lolli salaata duuba kana manubaa dirishanii akkas adaree dhaqeen beeku yogolaan darbiisee magaalaan kofleen beeku yaa qinxii teenya kaninaa loltuunsee gaafa makkas jedha gaafa duraati kaadiree biyyoo tanya sun dhuffatu biyya teenya sanirraa diree biyyoo jedhanii hayyee akkasitti sun gaafa akkam jaan jedhe adaree dhaqeen beeku yogolaan darbiisee magaalaan kofleen beeku yaa qinxii teenya kaninaa loltuunsee Ibrahim koflee beeka way keenyumaatu baddaadha ganda muummata ayyaantu magaallee takkaan harkisa qorqan bayyaa fidi bar kaallichaa diinu mee dhaggeeffadhu qa kaallichaa jaardisaa barfadis qixise kanuma akka ubbalaatti kannadee bar mee akkamte akki jee bari kirratti irraa gannan naqanii bar akkanaa bar hayyee koototaan irfiidhe raafadis garaacha jira bonaa wayaa sabboo